سجنتها أجايبات كان نبي رجراجا سجنتها مالي سجنتها سبورتي نبي رجرا سجنتها سبورتي دوغا ITF سابوم أكرمين كان دور فهمتو مقالا وده غيس اللي نجيه ما جرتو ده أكسو مقا سجنتها تنا سجنتها تونغا سجنتها سبورتين فيا سبورتين ميسومو تكوما جنيه ودو بوجو جرو سبورتين تنا جمانو مانجا إسان كان داوانيتي كان ولد ديبنو تا أداوانو من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نستهج يا عيد في كل عام طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغ هنية عيد وفي سلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغ هنية عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام يا روعته بالخبر أمامي العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام بالعيد كل الكون يا روعته فوق الفضاء يا رب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام من بعد شهر بك نبتهج يا عيد في كل عام يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا 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 يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة
تجي عيد في كل عام. طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. دم السعد بالعيد Hayya daawwattoota keenya sagantaa ispoortii fi sagantaa kanarratti akkuma agartan saahibni kiyya feerroo asii hokkattiin kaa'e. Maali sibiila asii qabdamu maali hokka feerroo gois keessa. Garuu wallaahi namni hedduun yeroo inni viidiyoo tana daawwatan viidiyoo tana dhugaan isaan viidiyoo nuti dhugatti feerroon san feerroo saantima 8ti. Wallaahi harka khayyaaniin dhaqee muree tolchee waqtii. Ana ajaa'ibutti jira feerroo namni bakka tana akkamiin bakka kan an taphatee asittiif keessanii feerroo dhiibu jirtaniiru. Garuu Nama lamaan silaa gidaarrichi hin jiraatellee wayyaadha. Nama lamaan akkana feerroo walitti dhiibu jirtan. Daawwattoota keenya egaa namoota feerroo fuutanii fitti ilaalinaan isin jaa feerroon isin Silaa miidhama. akkamitti wanni sana akkamitti goote. Hongaa nuti akkaataa ta'e galee feerroo sanatti dabsuu dandeenye dandeettii biraa osoo hin taane bismillah jennee maqaa rabbiitiin gargaarsifannee eega rabbiitii immoo ispoortiidhaan agarsiisuu dandeenya. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin jabeenya akkuma agartan feerroo hundaa agarsiisa irratti ilaaltanii jirtan hedduu na dinqee nan ajaa'ibee. Hayya daawwattoota keenya sagantaa ispoortiitti aansee sagantaan isin qabannee dhiyaanne sagantaa taphaati. Maaliif jennaan guyyaa kana keessatti namni hedduu gammaduu fi hofluu bashaasha ta'ee kana fedha waan ta'eef sagantaa tana bashannana guyyaa idaa keessa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Sagantaan tungaa silaa dura osoo sagantaan hin gaggeeffamne himuulleen bareedaa miti. Isin afuuffaa tana laaluuf teessan walirratti namuu mudhii irratti hidhatee kan walirratti dhodhoosu maali saniifuu mee sagantaa tana laallee booda yoo dubbanne kam jetta. Bareeda sagantaa daawwannee daawwattoota keenya wajjin daawwattoonnis osoo sagantaa kana daawwatanii osooniif waan biraatiin seenanii galletti nu wajjin akka daawwatan. Sagantaa kana daawwanneeti walitti deebina.
Hayyeegaa daawwattoota keenya tan ammaan tana daawwannee deebine kana fakkaata. Egaa nam sadiin afuuffaa hidhatanii dorgommii seenanii turan. Ana keessatti hedduu wal qaqqabanii turanii. Asumaanuu badhaafama guyyaa irraatiinis. Anwaar Usmaa'iliin baga gammadde sin jenna. Baga gammadde asumaan jechaani sagantaa bashannana addaa kan guyyaa iidaa magaalaa Awwada keessa isinii darbaa jiru.